dimokiraasii baay'ee duubatti fi keessattuu ijaarsa biyya keenya irrattis miidhaa guddaan akka dhaqqabu tokkummaan biyya keenya sadarkaa barbaadamutti akka hin dhufne walqixxummaan obbolummaan dhugaan akka hin ijaarramne wanti godhe keessaa aadaa dimokiraasii duubatti hafaa jiraachuu isaati. Aadaa kana immoo cabsinee aadaa dimokiraasii ammayyaa ta'e diriirsinee kallattii maraanii bu'a qabeessa ta'uudhaaf halkanii guyyaa hojjennee gama kanaan jijjiirama fiduutu nurra jiraata. Gama kanaan waggoottan darbe uummanni biyya keenya aadaan dimokiraasii akka dagaagu aarsaa guddaa kaffalee hojii guddaa hojjechaa jira. Keessattuu naannoo keenya keessatti galmaa'urraa kaasee guyyaa filannoos bahee filachuu irratti akkaataan kaka'umsi uummanni keenya agarsiisaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf seenaa keessatti kan yoomiyyuu hin dagatamnedha. Aarsaa guddaa kaffalee diinonni biyya kanaa ijaarsi biyya kanaa akka karaa hin qabanne dimokiraasiin akka hin dagaagne afaan qawweetiin aangoo argachuun akka aadeffatamu gochuudhaaf diinni kallattii adda addaatiin xiyyeeffannoo addaa kennee hojjechaa ture. Kana hunda fuuldura dhaabbachuudhaan dimokiraasiin akka dagaagu aadaan dimokiraasii akka lafa qabatu walqixxummaan sadarkaa barbaadamutti akka dhufu gochuudhaaf kallattii maraan manaa bahee sa'aatii bal'aa fudhatee aarsaas kaffaleeti kan kana keessatti qooda fudhachaa jiru. Afaan qawween akka iddoo hin qabne humnaan uummata irratti fe'amuun akka hin dandeenye sagalee uummataatiin qofa hiree argachuun akka danda'amu. Isa uummanni kun aadaan kun akka dagaagu ergaa ifa ta'e dabarsaati kan jiru. Keessattuu naannoo keenya keessatti galmeerraa kaasee galmeedhaan boodas har'a daangaatti bahee hiriira qabatee yeroo fudhatee kan filannoo isaa irratti qooda fudhachaa jiru. Kun seenaa keessattis waan hin dagatamne hiikoo guddaa kan qabudha. Bu'aa olaanaas kan fidudha. Kana keessatti immoo warri hiree argatanii filannoo kanaan injifatan immoo itti gaafatamummaa kana fudhatanii dirqama biyya ijaaruu sirna ijaaruu fi biyya ceesisuu irratti gahee isaanii baachuutu irra jiraata. Uummanni keenya waan gochuu qabu godhee jira. Aarsaa kaffalee jira. Fedhiin diinotaa akka milkoofne ifatti agarsiisee jira. Firaafis diinaafis ergaa ifa ta'e agarsiisee jira. Murteensaa sagalee isaa keessa akka jiru harka isaa keessa akka jiru kana ala adeemsi jiru hundumtuu cufaa akka ta'e uummanni keenya qabatamaatti agarsiiseeti kan jiru. Isa kana karaa itti fufinsa qabuun lafa qabsiisuudhaaf warri hireecha argatan immoo jabaatanii ergama isaanii baachuutu irra jiraata jedhee tanan kaasuu barbaada. Adeemsa kana keessatti hundaa ol uummata naannoo keenyaa galateeffachuun barbaada. Seenaa hojjetanii jiru, ergaa ifa ta'e dabarsanii jiru, nu barsiisanii jiru. Isa kanaaf uummata naannoo keenyaa galata guddaa galchuuf hin barbaada. Boordiin filannoo, raawwachiistonni filannoo, taajjabdoon iddoo hundatti aarsaa kaffaluu qaban hunda kaffalanii hojii guddaa gama kanaanis hojjetanii jiru. Isaanis galateeffachuun barbaada. Qaamoleen miidiyaa adeemsa filannoo kana barsiisuudhaan, agarsiisuudhaan, hubachiisuudhaan hojii yoomiyyuu hin dagatamne hiikoo guddaa qabu seenaa keessatti yaadatamu hojjetanii jiru. Isinis galata guddaa qabdu. Qaamoleen nageenyaa aarsaa guddaa kaffaluudhaan dirqama heera mootummaatiin itti kenname baachuudhaan itti fufiinsa biyya keenyaa fi ijaarsa sirna dimokiraasiitiif waan hiikoo qabu raawwatanii jiru. Isaafillee galata guddaa isaaniifis galchuun barbaada. Akka waliigalaatti adeemsi kun aadaa siyaasa haaraa ta'e lafa kaa'ee jira. Isa kanarra dhaabbannee immoo barootaan dhufan kana caalatti cimsuu kana caalatti lafa qabsiisuudhaaf akka uummataatti kallattii maraanuu waliin taanee jabaannee hojjechuu danda'utu nurra jiraata kan jedhu kaasuudhaaf. Keessumaayyuu immoo sagaleen uummataa murteessaadha. Qaamni injifatus amanee fudhatee biyya kana hojii dimokiraasii lafa qabsiisuudhaaf hojjetamu keessatti hundumtuu gahee isaa akka baatuuf maal ta'u? Uummanni keenya sagalee isaatiin akka hiree murteessu itti gaafatamummaa akka kennu diinaafis firaafis ifa godhee jira. Aarsaa kaffalee nutti agarsiisee jira. Akka duubatti ijaarsi biyya kanaas duubatti akka deebi'uu hin qabne agarsiisee jira. Halkan bahee otuu galmee irraa dhorkamu galmaa'ee, otuu filannoo irraa dhorkamu filatee, otuu ajjeefamu bahee filate. Kanaan aarsaa isa dhumaa agarsiisee jira. Adeemsa kana keessatti qaamoleen dorgomnu immoo murtee uummataa kana fudhachuu inni isa jalqabaati.
gama keenya fudhachuudhaaf qophiidha murtii uummataa. Ittaansinee immoo murtii uummataa taanee immoo qaamni hiree sana argate uummata kanaaf sadarkaa barbaachisutti uummaticha bu'a qabeessa gochuudhaaf, uummaticha injifataa gochuudhaaf, uummaticha kallattii maraan itti fayyadamaa gama hundaa gochuudhaaf halkanii guyyaa akkuma uummanni keenya aarsaa kaffalee qaamni hiricha argate immoo aarsaa kaffalee jijjiirama gama hundaa fiduu ce'umsa olaanaa fiduudhaaf jabaatee hojjechuu danda'u tura jiraata. Pirezidaantii Jigaar Giyaamsa